raadiyoo walabaa. Eegaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo akkam nageenyi keessan badhaadhaa wabaaroo wayooyyaa isiniin jenna. Itoophiyaatti hojjettoonni mootummaa qaala'insa jireenyaan waliin wal'aansoo qabaa jiran 27 hagayya bara 2021tti raadiyoo walabaarraa isinii darbaa jira. Amma gara bal'inaa oduu kiyyatti isin dabarsa. Hojjettoonni mootummaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee keessa jiran qaala'insa jireenyaa itti hammaachuun BBC'tti himan. Hojjettoonni kunniin sodaa hojii keenyaa dhaabuu mala jedhuun eenyummaa isaanii akka dhokfatanis gaafataniiru. Gabaasa kanaaf jecha maqaan ishii jijjiiramee kan dhiyaate raadiyo'etti hojjettuu waajjira carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Kan dhalatee guddatte Finfinnee keessatti maatii koo waliin jiraadhaa miti osoo ta'ee mindaa 2700 akkamittiin jiraadhaa ture jechuun waggoota 3 dura haala keessa turte yaadatti. Amma mindaan ishii 5,000 harka ishii gaha. Dhiyeenyatti bultii ijaarattee mana kireeffattee kan jiraattu raadiyo'etti kiraa manaaf qarshii 7,000 kafalu, uqubii qarshii 3,000 qabu. Kun baasii nyaataa, wal'aansa fayyaa fi yeroo rakkoo mudatuuf jedhanii osoo hin dabalatini. Abbaa mana koo wal gargaareetu malee akkamittiin danda'a? Mindaan bahee guyyaa 15 booda harka koorra qarshiin hin jiru jetti. Mana hojii isiititti kanneen carraa hojii argatan keessumaa mana kireeffatanii jiraatan jireenya haala ulfaataa ta'e keessa akka jiranillee himti. Isiinis maalirraayyuu ooluu hin danda'u, baay'ee na gaddisiisa. Kiraaf nyaata danda'anii jiraachuuf rakkoo guddaa keessa jirraa jetti raadiyo'etti. Itoophiyaa keessatti qaamni nama hedduu qacaruuf carraa hojii uumuu mootummaadha. Lakkoofsi hojjettoota mootummaa erga miliyoona 1 caalee gara waggaa 10 ta'eera. Akka ragaa baankii addunyaatti sirni dargii yeroo kufu hojjettoota mootummaa 200,000 hanga 300,000 gidduu turan. Akka ragaa baankii addunyaatti bara 1970 hanga bara 2019 gidduutti Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa inni hamaan kan galmaa'ee barkumee Itoophiyaatti jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2000 ture jetti. Bara sanii qaala'insi gatii dhibbeentaa 44.4 irra gahee akka tures galmaa'eera jedhan. Raadiyoo walabaa. Bara dargiin kufee ammoo dhibbeentaan 36 gahee akka ture ragaan baankichaa ni mul'isa. Bara 2005 irraa kaasee hanga bara 2009tti qaala'insi gatii dijiitii tokko keessa ture, kana jechuun 10 fi isaa ol hin dabarre ture jechuudha. Ta'us bara xumura jirutti qaala'insi gatii wantoota nyaataa fi oolan dhibbeentaa 28 gaheera. Dhimma kana salphatti akka namaa galuu kan ibsan ogeessi diinagdee obbo Abdulmannaan Muhammad hojjettoonni mootummaa waggoota lamaan darban qofa mindaa isaanirraa dhibbeentaa 40 qaala'insa gatiitiin nyaatamaniiru jedhu. Akka ogeessi kun jedhanitti hojjetaan mootummaa waggaa 2 dura mindaa 10,000 qabu amma sababa qaala'insa gatii mindaa isaa gara 6,000tti gadi bu'eera jechuudha. Caasaa mootummaa keessatti abbaan adeemsa hojii fi hojii gaggeessaadhaan mindaan isaanii kan kiisa guutu gaariidha jedhanii yaadu warri isaan jala jiran. Mana hojii bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamu tokko keessatti hooggantuun garee hojii tokko kan taate Immabeet garuu ramadiin hojii qabannee guddaadha, garuu nuti rakkoon jireenyaa jetti. Ishiinis mindaan ji'aan guyyaa 15 caalaa hin barakatu jetti. Harka ishii qarshii 7,500 kan qaqqabu ta'us mana baay'ee dhiphoo kaciisa lamaati jettuuf qarshii 5,000 kafalti. Ijoollee 2 qabdi. Mana barnootaa rakasaa barbaaddee daa'imman tokkoof ji'atti qarshii 750 kafalti. Geejjiba daa'immanis ishiinis ni kafalti. Hojjettuu mootummaa yoo taate nama daa'ima siif kunuunsuu fi barbaachisa. Gatiin zayitii xaafii samii tuqeera. Wantiin qaala'in maaltu jira jechuun jiraachuun nutti ulfaateera jetti Immabeet. Waggoota 8 darbaniif mana argachuun qusachuu jiraattus abjuu ta'ee hafeera jetti. Ta'us mindaan dabalaa laata jettee eegdi. Raadiyo'eetii fi Immabeet barnootaan fooyyessuuf yaada qabaatanis galirraa kan ka'e dhiisaniiru. Inumaayyuu raadiyo'eetti jalqabdee waan kafaltu dhabnaan addaan kutte. Akka dubartoonni kanaaf kanneen biroo hedduun hojjettoonni mootummaa gatii dhabanii
isaanii qaala'insa gatii yeroo harkaa fudhatu bu'aa isaa yaachisaa ta'a jedhu ogeessi diinagdee obbo Abdul Mannaan. Kun sadarkaa jireenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Dabalataanis hojii isaan irrattis kaka'umsaa fi gammachuu dhabuun isaan mudatu. Kun ammoo gahumsa hojii gadi aanaa fi malaammaltummaaf karaa bana jedhu. Baroota hedduu maddi qaala'insa gatii rakkoo caasaa daldala biyyattii keessa jiru akka ta'e dubbatamaa ture. Bakki oomisha irraa eegalamee haga shamatattoota bira gahutti caasaaleen daldalaa jirantu gatii qaala'insaa himanii jedhu ni dhiyaata. Mootummaan keessumaa wantoota nyaataa hin taane irratti qaala'insa gatii mul'atu sababa diinagdee kan hin qabne shira namoota muraasaati jechuulleen komata. Ogeessi diinagdee obbo Abdul Mannaan garuu erga bara lamaan darbee as keessumaa bara kana keessatti qaala'insi gatii mudateef sababoota amma dura baratamaniin wanta haaraan dabalame jira jedhu. Qaala'insa gatii amma mudatee sababni isaa sharafni birrii Itoophiyaa kan biyyoota alaa waliin wal qabu gadi aanaa ta'uu isaati. Kun kan ta'e biyya qaala'insa jireenyaa itti hammaachaa dhufeef tasgabbii dhabuun siyaasa ishii mudate keessatti jedhu. Kun akka dhaabatuuf yoo barbaachise mootummaan imaammata gatii birrii xiqqeessuu dhaabuu qaba jechuun gorsu. Kuusaan mallaqa baankilee dabaluu fi adeemsa keessaa dhaala qusannaa dabaluun rakkoo kana furuuf ni gargaara jedhu. Mootummaan baankii biyyoolessarraa mallaqa liqeeffatu hir'isuu qabas jedhanii jiru. Raadiyoo Walabaa. Radio